intala Oromoo tan guyyaa takkatti miiliyoonara taate waan durii seenaadhaan waggaa 500 dura waggaa 100 dura haalli akkanaa godhame wanni akkanaa godhame jedhee amantiidhaan seenaadhaan wantoota garaagaraa keessatti nuuf ifamuu qabatamaan torban kana keessa milkoo'ite shaqaalaa ka jedhanii gartee fakkeenyaaf namoonni tokko tokko itti qoosan dubartoota keenya kan dalagaadhaaf biyya bahan biyya Arabaa keessatti jechuudha yeroo hunda maqaa garaagaraatiin himamoo osoo hin taane milkaa'ina addaa kan namni tokko yeroo har'an tanaa anaa fi atillee wanni kun yoo nutti dhufe godhuu hin dandeenye bootee milkoo'ite guyyaa takkatti miiliyoonara taate dhugaa dubbachuuf waan nama ajaa'ibsiisudha. Akka waan hollattuu akka waan iddoo ifaatuun takka itti dhagahamteetitti salaama na gaafatte sheeka rakkoodhee jira rakkinnatti namni nafuu jazaakallahu khayran naan jette nama ambira dalagu wahiittu akhiramee naan jette boohanii imimmaan dhangalaasanii warqii ka mallaqa meeqaan herregamee hin dhumanne kana guutuu isaa kaan mormatti na diran jette kaan harkatti na diran jette kaan warqii san hunda akkuma jiru natti gadi diran jette subhaanallah jari lamaan ol kaanii natti bu'anii mallaqa san hundallee sumuna irraan fudhanne akkasumatti naa kennan jette wallahi ni gammade akka waan obboleettiin tiyya wahii milkoofte akka waan ufii kiyya waan guddaa wahii hojjedhee milkaa'ee akka waan haati tiyya wahii namni wahii hin gammachiiseetitti subhanallah gammade Allahu akbar jedhe sujuudu shukriin bu'e imaan isna qabee jechuu wallahi maashaallah. Inni biraa ammoo gurbaa ofii isaatii baratee yeroo guyyaa eebbi isaa gahee digiriidhaan eebbifamu digirii san haadha isaatiif kenne inni ammoo waan haati hojjechaa turte san qoraan baadhatee yuunivarsiitii irraa eebbifame. Social media kanarratti kitaaba adda jechuudhaan namoonni hedduun dinqisiifataatii jiran guyyaan har'aa kun guyyaa addaati intala guyyaa takkatti warqii meeqa argattee miiliyoonara taate riyaala meeqa badhaafamtee miiliyoonara taate akka nama abjuu irrallee akka guddaa jechuudha mallaqaa fi warqii wal bira guyyaa takka argatte gurbaa ammoo eebbifamee yeroo silaa gaawona uffatee haati isaallee congratulation baga gammadda ilma kiyya jettee itti booyuudhaaf yeroo yaaddetti inni ammoo waan biraa qopheessee ofii qoraan baadhatee gaawona silaa ofii isaatii uffatu san isiitti uffisee sihii kan badhaasa kana gahe jechuudhaan haadha isaa badhaase kan nuuf ammoo kitaaba tokko lafa kaahee seenaa isa jedhamu san kan agarsiise waan nama ajaa'ibsiisudha. Waa'ee kanaatti waliin ilaalla haga dhumaatitti waliin tura ani Abduu Moobaala Biraay warra jalqabaa dhuftan Abduu Moobaala subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Jalqaba irratti mee seenaan ka intala kana guutuu isaa isin dhageessisaa intala guyyaa takkatti warqii fi riyaala meeqa miiliyoonara kan taate jechuudha shamarran biyya Arabaa irraa jechuu irraa kan shamarran keenya jijjiirtee muujizaa mul'iftee dhumarratti isin dhageesse daqiiqaa 10 takka jechuudha viidiyoo sanii gurbaa har'aan tana yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifame kan namoota hedduutti ajaa'iba tahee kan namoota hedduutti namuun eeyne hatta haati isa dhalte illeen arraka jechuun anis haadhatii yaadadheetiin garaan na boora'ee haati yan jirtu dhugaa dubbachuu fi osoo akka ammaa kana yaada godhadhee hin bilchaatiin narraa duute hedduu jechuun akka itti balleesse nin beeka jechuun akka har'aa kana yaadan godhanne saniif hedduutu akkana sheenessa jechuudha keessattuu yeroo waan akkanaa kana argu baay'ee tokko natti dhagahama garuu qooda rabbiiti gurbaan kun jechuudha yeroo eebbi isaa gahee eebbifamu Finfinnee irraa jechuudha qoraan baadhatee ummaa isaatiin na eebbistisiifta jedhee fuudhee yuunivarsiitii fidee uffata silaa ofii isaatii uffatu gaawona san jechuudha jalaa gubbarraa isitti uffiseeti jechuudha isii eebbifamtuu godhee inni ammoo akkaataa itti barate isiin ilmoo miskiinaati isiin qoraan gurgurtee qoraan baadhatteeti haala sanii isa barsiifte jechuudha shuuf qoraan gurguree haati akka hundattu beeki qabeenyas qabaachuu baattee ilma walumaan rakkatti isa garatti baadhattuuf isa duudatti baadhattu dhiisiyyuu akka hundattuu ilma naasummaan isiin ilma san waliin naasuun isiin yeroo takkaa fi jaalalli isiin isaaf qabdu nuti ammoo jaalala isii san wallaallee fi fakkeenyaa fi xiqqashamu yoo dura dhaabannu yoo nuti gabbaanu sana gayaannaaf galaa jettee nuti hundi keenya akka haadha ta'een irraa ni beekna maal akka tahe jechuudha haala akkasii san keessatti isiin ammoo qoraan baadhattee waan hiriyaan ta'e taate tahe hin dhabini jetteeti akkasitti uskuula mana barumsaa guutuu xumursiiftee yuunivarsiitii irraa eebbaaf digirii abbaa digirii isa goote abbaan digirii kanaas hii jechuudhaan seenaa hojjete gurbaan kun amma kitaaba dhaloota irraa dhalootatti dabruudha katabe nu hunda of yaadachiise jechuudha
jechuun footoo kana laaluun dadhabee dhugaa dubbachuuf kuni ka ijoo sooshaal miidiyaa kana ta'eeti jira nama haati ta'e na akkama taateen hundi kennarraa iyyuu ni beekna kan isaa ammoo kasan caalu harka qalleeyyiidha haala kanaan barsiifattee haala kanaan yuunivarsiitiin isa geettee innis osoo hundi akkanatti ma'anaa haadhaa beekne osoo hundi haati ta'e maal akka taate akkanatti beekne baay'ee bareeda ture garuu hin beekamu kaa angaruuti akkanatti beekee ittiin fayyadamne carraa haala tiyya gaafa jirtu jechuudha. Atauti abbaan rabbii isa beeksisee akkanatti carraa kana akkasitti itti fayyadame milkaa'eeti jira jechuudha. Haala kanaan mul'ateeti nama meeqaaf barumsa ta'ee nama meeqaa uf yaadachiisee kan haadha isaa dagate uf yaadachiisee jechuudha. Haala kanaan haati imimmaan haqachaa gaa'una uffatteeti isiin haadha eebbaa taate innis amma barin illee milkaa'e. Isiin turis milkaa'ote sooshaal miidiyaa irra gabbaa'ee ispoonsara meeqa argatte jechuudha ganaa miskiinumarraallee baatee na amani arguuf teessa. Taajirri meeqatu ispoonsara taate jechuudha isa kanaaf. Hatta tarii mootummaallees isa kana gargaaruu danda'a jechuudha. Hojii naquudhaan homa barbaadeenu haa ta'u milkaa'ee jira jechuudha gurbaanis. Rabbi yoo nama beeksise akkanumatti laaftuudhaan nama milkeessaa addunyaa irrattis aakiratti illee jechuudha. Gurbaan kunis milkaa'eeti jira. Nu hundaaf seenaa lafa kaahee kan haati bira jirtu hunda akkamiin haati akka keessumaa qabdu haati akkamiin of nu yaadachiise gabaabdumatti kitaaba tokko lafa kaahee jechuudha. Baay'ee tokko namatti dhagahama nama baay'ee tokko garaa nama booressa dhugaa dubbachuuf kan arginaa waan hin jedhu wallaalee jechuudha. Kanaafuu baga milkooyte jennaan ka obboleessa keenya kanaani congratulation jedhaniin isa kana malee warraarra ofii gaa'una uffate kana miti kan haadha isaa sanitti haadha quraan baataa turte ati waggaa yoo xiqqaate namni kun fakkeenyaaf yoo inni waggaa 25 ta'e kan waggaa 25 quraan baadhatte guyyaa tokkocha kana ammoo gaa'una silaa an uffachuu qabu kana mee guyyama tokkocha kana addunyaa duratti haa mul'attu isii waggaa 25 baadhatte an ammoo mee saa'uma takkaaf yookiin ammoo daqiiqa 25 fi baadha jedheetiin seenaa akkanaa kana lafa kaahuun isaa kun ogummaa guddaadha. Kunu digirii lammataatiin eebbifame jechuudha. Amma namni kun dhugaa dubbachuuf yeroon akkana laalu maaliif hojiin akkanaa kun siif hin dhufu qoraan baadhateetti gaafa kana nama sila haadha baga gammadde kun waan eebbifame as gahe jedhee namni gammachuu akka isaaniin haadha isaa gammachiisa malee kan haadha isaa harkisee achi fidee gaa'unatti uffisee ofii isaatii qoraan nama meeqaaf barumsa ta'e nama meeqaaf uskuura ta'e jechuudha. Baay'ee tokko nama boochisa dhugaa dubbachuu fi waan haati taate ibse waan haati maal akka taate nu barsiise maal haati maal akka taate nu yaadachiise jechuudha. Hedduu takka nama gammachiisa dhugaa dubbachuu fi suuraan kun ijoo sooshaal miidiyaadhaan gurguddaa kan biyya keessaatii fi biyya alaallee taheeti jira. Hatta miidiyaadhaan afaan Oromoo afaan Amaaraa hin beekne miidiyaadhaan alaa jechuudha wal harkaa fuudhaniiti gabaasaa jira jechuudha. Seenaa guddaa ta'eeti jira. Gurbaallee rabbiin hin dabarsaa fi akkanumatti eegaa baga milkaa'e jechuudha. Inni biraa immoo shamarran biyya Arabaa jechuudhaan kan yeroo garagaraatiitti dubbatamu gara obboleettii keenya kanaatti dabarra. Isa kana immoo tokko kan garaa nama raasu jechuudha. Intala Oromoodha. Yeroo hundaa dhalaa biyya Arabaa akkas taate kana goote viidiyoon isii akkas tahee akkana ta'ee dhalaa biyya Arabaa jechuun baramma haga sadarkaa itti akka arrabsootti namoota tokko tokko biratti siin jechuu barbaadeeti. Isa kana keessatti namuu wantoota bareedaa kana hunda dagatee yoo fakkeenyaa fi shamara kuma keessaa takka dogongorri wahii mul'atee shamarran biyya Arabaa jedhama jechuudha walitti qabaadhaan dhugaa dubbachuuf. Hedduu har'aa immoo kan seenaa kan fakkaatu kan seenaa waggaa 500 duraa kan fakkaatu kan fakkeenyaa fi hadiisa keessatti quraana keessatti seenaa garagaraa keessatti kan fakkeenyaa fi durii dhageenyu san kan fakkaatu kan dhugaadhaan taa'ame jechuudha. Ammaal godhaa odeessee isiniif xaree. Umar al-Faruq sheeka kanarraa dhageeffadhaa waan torbaan kana keessa taa'amedha. Intala Oromoo dhalattuu godina Baalee keessatti dhalatteedha. Kanuma akkuma sihiititti dalagataaf jireenya ofii jijjiiruuf jireenya maatii isii jijjiiruudhaaf biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraattuudha. Mee waan isii mudate kana dhageeffadhaa. Aadaa uummata keenya keessallee namni akka uummata duraaniitti fakkeenya godhannu nu jira. ربي الله سبحانه وتعالى يو نمني خيري دلقي أمة دراني قفو سنتاني كان أماتس أكسو نتيجة مجيسا كان ربي انجلتو نعجائب سيسي مجايون تكا مكانسي عائشة جلمتي بي باليتي بي سعود عربية مكة المكرمة جراتي تربان متاري كان ندب بستي ترتي يرو هدو تكا ردد ديبتي نابل بلتي أنا مو حقيقة بونين سافيو كي مو وال براتي كوسو انتاني تورا ميديا أونلاين إيمو واتسابي كان راتي ديبي هدونا ما ديبي سونا في ميجاوان جروبي هدو تهيفي ساريفان بلبلو ما نورمال جدي نتي ديبي نانا ما جلاكاسي سلام أنا قافتي والله إممان أكوان مروتي هدو سغلي قداتك كان أكوان هلتو أكوان هدو إفاتون تقهمتي تتي سلام أنا قافتي
sheekha rakkoo dhee jiraa rakkinna kana mee nafuu jazaakallahu khairan naan jette Rabbiin ani karaa san fedhe nama maifadhe milkeessa dhageeffadhame. akka amma awwala sila xabii'itti haasa'urra maal taatanii maal isin haa gargaaruu jedheeni nama an bira dalagu wahiittu aakiramee naan jette duuba rakkoo maal qabanii rabbiin isaanii haa araaramu maaltu maal ta'ee jennaan namni kun manguddoo wahiiti dubartiidha warqii wahii natti dhiisanii deemanii gaafa du'an warqii wahiitii fi mallaqallee hanga riyaala 6,000 olii natti fakkaata. Isiin hagasuma argite. Akkasuma warqiilleen guddaadha. Nama Isiin hin laalle riyaaluma 6,000 fi warqi magartee akkasitti hidhamee itti kenname san amaaraadha isiin akkasumatti hollataa irraa fuutee akkasumatti keette gudii biratti feessa jira dhageeffadha. Wanti riyaala 6,000 fi warqi isiin agarte qofaa miti jechuudha. tokkotti hin kennin naan jedhanii warqii kana natti dhiisanii deemanii naan jette. Amma akkam godha warqii kanaa jaan jettee na gaafatte. Duuba moonni kun diree amaanaadha. Wasiyyaadha. Tokkoffaa itti kennatanii lammaffaa amaanaadha. Namni tokko yoo du'ee jedhe namni qabeenyi sun yookaan itti tarakkabamu moonni sun itti tarakkabamu itti deebifamu asabaa isaati. Akka haadhaa, akka abbaa, akka obboleessaa, akka ilmaa nama san dhaaluu danda'utti amaanaan nama sanii ebaluun keessan. Eega nama tokkotti hin kennin jettee jechuun jechi ustaazaa kun isiniif gala jedheeti yaada kaa eega nama tokkotti hin kennin jettee namni sun ammoo hin kennin jedhee amaanaa itti kennate namni isiin itti kennuu qabdu nama san dhaalu qofa jechuudha. Nama san dhaalu kama inni isin lakkaa'e kan jechuudha obboleessa obboleettii ilmaa waan akkasii jechuudha. Inni keessa waan akkanatti kennatee jira mallaqa hanganaan kennatee jira waan kana hodhaa akka beetanitti dhaalmaa addaan qoodadhaa jedhanii itti kennan. Amma duuba anillee munaasabama kana irratti abbaan faa jiraatuun malanii obboleessi jiraatuun malaa obboleettiin jiraatuun malaa jara barbaadiitii itti kennii jedhen. Namni kun haadhallee hin qabu abbaallee hin qabu isaanu manguddoodha. Ammas ilmaan illee hin qabanii ilmaan rabbi hin kennineefi abbaan manaallee ammoo isii dura du'e namnummaan isii dhaala jedhee ani beekuyyuu hin jiruu naan jette. Micayyoo takka qofatu jiraata guddisaati ni guddifattee isitti kennuu naan jette. Isitti kennuu hin dandeettu jedhan. Maaliif isin gaa namni guddifateedhaaf asabaa hin ta'u nama dhaaluu hin danda'u guddifamee qofa. Asabaachuun dhaaltu. Isitti kennuu hin dandeessu. Mee fira isii ka isii dhaaluu danda'u akka obboleessaa ni jira dabaafadhu naan obboleeyyan wahii ni jiran jechaadha. Obboleeyyan kun dhugabatti kan silaa obbolummaa haqaati moo obbolummaa akkanumatti firummaaf namni obboleeyyan waliin jedhu naan isiilleen kan addaan hin beeku naan jette. Amma achuma anis hedduu takkanatti dhagahamee garaa na nyaatte micayyoon tuni. Masjidni jira biyya Makkaa san keessa mee masjida dhaqii imaama biyya saniititti yookaan immoo markazni amaanaa faa namarraa fuudhu waan kana ibsitee fi iqaamaa qabdaannaan eeni qabanaan jette waan kana ibsitee fi akka mallaqa kana itti warra sanitti deebisuu dandeessu markazni ohii jiraa. Mallaqa akkanaatti harka jira manguddoon akkanatti akhiramanii nama fira isaanii ka isaan dhaaluu danda'u hin beeku adreesiin isaanii akkana ammoo jedhiiti itti himii jennaan markazallee masjidallee hin beeku markazallee hin beeku nuti Makkaa qofatti salaannaa naan jette. Wallahi hedduu takkanatti dhagahame ammoo isin micayyoo wanni isin sodaatte dhiiroo osoo akkanatti yeroodhaaf sodaataa jirti yoo mallaqa kana harkatti qaban ni hattee jedhanii nama shakka warri arabaa kun ni beeytanii way hatte naan jedhanii jettee yaaddofte. La amma isiin waa'ee mallaqa kana fudhachuudhaatii fi maaloo osoo hin ta'in malleedhi kun yoon harkatti qabame akkamiin taha maaliin himaa eessaa fide jedhanii warqii waliin maranii waliin yoon harkatti qabame akkamiin taha biyya san keessatti namni hannaan yoo qabame yoo hannaan shakkame harkatu irraa murama akka seera Saudi Arabiyaatitti jechuudha akka seera shari'aa Islaamaatitti jechuudha. Akkamiin taha amma isii kana si yaachise mallaqa kana akkamiin fudhee karaan bahadha maali osoo hin taane شوف لا لا ميس كيست يما كانت وزيها تشيشو لما سي يلا كيف هذا أما لما فهمونا من بيسان اتحنا يوشا كمي حركتنا مرما هدوتك نهاية سنة اللي يصير لين هدوتك قد تيوان تاتو لبدي أما تشما صاحبك إن يتوكو تجرا شيخا بي مكة سنجراني مي نما وهي سيغا فتانا أبسي جدين نما وهي تجرا أكاتا ملك أكنا كنا أمانا كنا مركز يوكا بيكن تاتي markazni amaanaa itti namarraa qeebalu yoo ka jiraatu yoo ka beekan taate waan san si gaafadhaati naa obsi jedheen hayyeen an jette achuma sheeka keenya tokkotti bilbilee akkanaa micayyoo akkanaa wayiitu rakkatte
mallaqa kana jaratti illee kennuudhaaf asabaa nama du'eetii miti. Ammoo harkatti illee qabatuudhaaf yoo akka carraa harkatti qabanii jedhan ni hatte jedhanii shakkanii booda ammoo rakkinnatu ragaha. Mee biyya san keessa haala biyya keessanii akkamitti mallaqa akkana akkamitti geessan wanni isin beeytan jira. Mucayyoon tun rakkatte mee haa gargaaruu jedheen. Ana ammoo takka ajaa'iba subhaanallah takka isinillee beeku isinillee tarii akkuma isin na beeytan na beekuu dandeessi. Mucayyoon tun rakkatte mee haa gargaaru torbaan hin geenne bar dubbii maayii kanaati haa gargaaruu jennaan eessa galti naan jedhan makkaadha isin hoo eessa jiraattan jennaan makkaadha naan jedhani. Okay. Hayyee lakkoofsa kiyya kennii fi meena haa dubbistuu naan jedhan. Hayyee jedhee lakkoofsa isaanii ergee fi dubbisiiti yoo markazallee yookiin immoo bakka mallaqa kana itti kennuu dandeessu yookaan isaan usurraa fuudhanii bakka warra silaa dhimmi isaan laallatutti ka geessuu danda'an taate akkasitti ofirraa geessi malee mallaqa kana amma ani ammoo siistama biyya arabaa sanillee ammoo hin beeku waan garii waan ati akka shari'aatitti kallatti ibsututu jira waan garii ammoo waan waaqicaa fi akkaataa ahwaala yeroo sanii ilaaltee itti namatti ibsututu jira shari'aan akkana jedhe jecha akkasumatti kallattiidhaan akkas namaan hin jettu beekamaadha. Amma micayyoo tanaan osoo yeroo san obboleessa isii san suqii micayyoo san himayyuu itti himiiti obboleessi isii eessa jira mallaqni akkanaan harka jiraa ka jettuun taate tariiti yoom fuute maaliif fuute jettee micayyummaan suniyyuu rakkina guddaa irraan geessuu dandeessi waan akkasii shakkii biyya arabaa kana keessatti ammoo namni yoo du'ellee gatii hin qabu yakka adda addaatiin illee dhiibbaa yoo irra gahe uummata akka dantaa irraa hin qabu kanuma kana na shakkisiisee dubbii tara addaan akkuma laaftuutti akkana ta'e jechuun inni ulfaatee haala qilleensa biyya sanii nama biyya sanii wayyamee mallaqa kana kan jedhuuf gaafadhee itti himeeni amma sheeka kana lakkoofsa isaanii. Amaral jechuun sheekotiin kennayyuu ustaazonni kennamu tokko beeke kama onlaayina kanarratti haraami halaalii akkana godhi akkasiin godhin akkana godhi yaniitiin beeke namootuma gaafiif deebii kanallee laftumatti akkanumatti firdii godhantu jira. Amma fatanaa guddaa dabre ustaaz Umar Alfaaruq jechuudha. Namni kun aalima guddaadha. Jechuun akkanumatti dhaadheessuudhaaf osoo hin taane annin beekaa sheekan irratti qara'een beekaa fira kiyya rahiima kiyya inni jechuudha. Aalima guddaadha. Akkasuma ta'ee nama umrii isaa ijoollumaatiin baay'ee tokko nama bilchaa taate. Amma wanni tunuu fatanaa guddatu isa mudatee fatanaa san akkaataa inni itti malaan bira dabre ilaala. Ufii isaatii kana godhi san godhi hin jenneen waa'ee biyya sanii waa'ee naannoo sanii akkaataa itti godhamu sheekotii naannoo saniitu beeka kan jedhu sheekotii biraa barbaadee makkaan keessaa wal qunnamsiisee jalaa bahe. Buudarra wanni kun naannahee akkamiin isa bira deebi'ee numa dhageeffadhaa wanti ganaadha jechuun inni isaa dagate amma dhiheenya kanatti as deebi'ee dhageeffadhaa. Irraa fuudhee bilbilii fi jedheeni amma har'a ganamu har'aate subhaanallah yeroo kudhanii ollaa bilbiluun akka dheengadda akka kaleetti naa bilbilama. Anammoo isii sana akkasuma irraanfadhee nama sheekaa san qunnamsiisee haala biyya sanii khalaas ka wal akkaataa itti beekamniin jaruma sanii jedheeti dhiise biraa kute amma ammoo har'a ganama subhii yoo ati hirribaa dammoo hedduu na bilbilam dhiiruu namni kun namni akkana hedduu bilbilu kun hajaaf ta'uu mala jedhe namni isii ta'uu irraanfadhe hiima waan ta'eef lakkoofsa hedduu duuda. السلام عليكم وعليكم السلام انا عائشه اي مالت مالته بربي وان سن ملك سمتنا نت اكمتي اما يا ددن يا ميجيو مسي غداني مينا هي كم سي غداني جنان بر شيخ ولين هاسه شيخني عثمان التن بلبلين وبوليس ميجيو سني كما دغاتي في ميجيو نما غديسا تدرام من جرتسون قبين ادان قودتا جراني ولما غلني قبين ولكتمت ادان قودتا جراني Isiin amma mucoo guddisaa kana malee obboleessa kana iyyaa dhageessee jechuudha. Mucoo guddisaatii fi mucoon gartee fakkeenyaaf tan abbaan ka ilma isii sun jechuudha. Yeroo odeeffatte sheekaa waliin akkasitti jettuyyuu akka adda qoodataa jiran ilma isii kan sirrii tahuu irra geette jechuudha. Asii kan dubbiin dhageeffata. Achuma sheekatti antana itti himnaan khalaas jaruma sanitti kenninaan jedhan sheeyinii jedheen. Achuma mallaqa isiin illee warqee fuutee sheekatu yeroo nama san akkas ta'uu adda baafattee ilma isii ta'uudhaa fi kan isiin guddisa caalallee inni gaafa duraa guddisa kana ni beekti isiis mucoon sun jechuudha. Itti himtee kan guddisaa tokko hin beeka jennaan kan guddisaatii miti akka shari'aan jettutti ilmoo isii ta'uu qabaa ilmoo isii barbaadi jennaan ilmoo isii kan osoo barbaaddu qorattee kan isii ta'uu dhageette jechuudha. Dhayxeeti dhageette. Kuma jahanaan jette sammuu achi olii malee achi gadi miti. Mallaqa kana hunda fuutee irra dhaabattee abboonni kun haqa keessanii mama teessantu boleetti teenyatu gaafa duutu gaafa akhiraa deemtu mallaqa kana dho'isii nama tokkotti hin kenninaan jedhanii amma isaan du'anii jiranii wanni kun haqa keessanii jedhee itti kenneette. Yeroo kana imimmaan hin dachi galaafatan jette subhaanallah ni boohan jette.
Seenaan fakkaata kunam. Isiin ammoo mallaqa kana keessa wanni isiin argaa jirtu wanni isiin laalaa jirtu takkaayyuu bantee hin laallada. Mallaqa kuma jaha olii san maleeyyuu riyaala kuma jaha olii san maleeyyuu warqii kana keessattuu ka ashagame mallaqni ka biraa guddaadhaan aan jette. Amma yeroo makanaa isiin amaanaa itti kenname kana akkasumatti akkuma jaartiin itti kennisanii keessa haga isiin duutellee maali wanti akka inni kun jettee illaan amma jechuun wanni kun seenaa durii wahiin fakkaatu akka tokko qalbii nama balleessa jechuun gammachuu keessa dabre jechuudha jechuun nu keessatti wanni akkana argamuuni muujizaa guddoodha dhugaa dubbachuuf isiin warqii kanas hagamta akka laalle akkuma guduunfamee itti kennametti warqiin kun biiliyoona ta'e miiliyoona ta'e laalle akkasuma warqii kana keessatti ammallee riyaala kophaa guduunfamee kaametu jira namni durii akka ittiin waa guduunfuni beeytanii bira sun bakka jira beeka biyya keenyaa qofaa miti jechuudha arabas faranjii bira sun jira jechuudha dhageeffadhaa ani imimmaan dhangalaasanii warqii ka mallaqa meeqaan herregamee hin dhumanne kana guutuu isaa kaan mormatti na diran jette kaan harkatti na diran jette kaan warqii san hunda akkuma jiru natti gadi diran jette subhaanallah jari lamaan ol kahanii natti bu'anii nama akkana amaanaa eeggatu naan jedhanii mallaqa san hundallee sumuna irraan fudhanne akkasumatti naa kennan jette. Maashaallah. Wallahi ni gammade akka waan obboleettiin tiyya wahii milkoofte akka waan ofii kiyyaa waan guddaa wahii hojjedhee milkaa'ee akka waan haati kiyya wahii namni wahii gammachiisee jetti subhaanallah gammadee Allahu akbar jedhe sujuudu shukriin bu'e imaan isna qabeera jechuu wallahi. Wallahi nutu qissaa kana waan namni namaa bilbil hunda gaani beektan wallahi irratti namni kallattiin dubbatu walaakin waan namni keessaa gorsanii argataa jedhee fayyadamu dirqama waliif ibsuun malee namni yoo ana bilbilee yookiin immoo yoo namni waan taasise waan san hunda online irra oolchi jechuudha miti akkasitti hubatina. Dhugaa dubbachuu fi shayini kunis fatanaa guddaadha dabree waan guddoo dalagee akkuma inni akka waan guddaa dalagee jedhu kana sun taane fatanaa inni illee jechuudha waan barate barwanni barattee nama barsiistu iyyuu fatanaa namatti ta'a keessattuu amma sheekotiin kennachuudha haraamii fi halaal akka abbaa seeraa mana murtii tokko taa'ee du'a namaa maaliidhaaf murteessuu tokkotti jechuudha fatanaa guddoodha dabree jechuudha miila amma waan kana miilaala seenaa durii kan kitaaba wahii irra katabamee kitaabotii amantii waan adda addaa kana keessatti katabameetiin dubbifamu wayiin fakkaatu itti kennite amaanaadhaan nama tokkotti hin kennin jette jala sarattee itti kennite guduunfitee biraa deemte duute biraa nama guddaadha tasuma duute ilmaan hin qabdu barbaadde eega irra geette ilmaan ammoo namnummaan yeroo har'an tanaa amaanaa akkanatti eeggatu ni jira jedhanii waan isiin fiddisan isimaan badhaasan akkasii warqii matarraa itti gadi naqanii jechuudha beeki dalagata qofaa miti karaa milkaanii rabbiin karaa fedhee nama milkeessaa jechuudha milkaahii galii haaraatu duuba jira jechuun atin ifaajinii laaftumatti nyaadhu laaftumatti rabbi siyaa milkeessuu haaraatu duuba jira jechuudha isiin haga har'aa guduunfaa san keessa maaltu jira warqii san keessatti mallaqa addaa kan guduunfamee jirutu jira warqiin haga isiin beeytu sanii ala kan akkasi gartee walitti guduunfamee akkasitti taa'utu jira san hunda akkasumatti heeyteeti laalanii akkasuma matarraa itti gadi naqanii jechuudha amma gaafa lammaffaadha sheekaaf bilbilan kana Umar Alfaaruqiif Ustaaz Umar Alfaaruqiif bilbilan kana gammachuudha himuufiif bilbilan jechuudha bara milkooyne akkanatti arganneesi halal nu ta'ee si milkooyne kan jedhu himuudhaaf bilbilanii jechuudha sani innis akkasitti gammade jechuudha inni illee akkasitti rabbi isallee fataraa dabarsee achuma irratti haraami halaali akkas godhi hin jenneeni dagatee inni gaafa duraa dhaamsa isii tanaaf kaaheeti jechuudha amma deebi'ee gammachuudha yeroo itti bilbila yeroo kaasu yeroo inni dagatetti waan akkana kanatti male jechuudha an jechuun an jalqaba yeroo waan kana dhageeffadhu yeroo Umar Faaruqii ogguun dhageeffadhu seenaa see ogguun dhageeffadhee jidduu gahuu kun wanti waan torbaan kana keessa ta'amee mucoo Aishaa jedhamtu intala Oromoodha tan dalagataaf biyya Saudi Arabiyaa keessa jirtu tan dalagataaf akkuma nama kamiitu Saudi Arabiyaa keessa jirtutu haala akkanaa kanaani milkooytee milkaa'ina meeqa milkooytee amma isiin amaanaa jabeessuu fatanaa san hunda dabartee jechuudha lammaffaa barbaaddee akkasitti argattee eega argattee wanni sun ka isii ta'uu karaa nagayaatiin jechuudha amma milkaa'inni karaa olii ni jira laallee amma milkaa'ina meeqa itti kenname akkasumatti illee osoo deemtee nyaattee namni isii gaafatu illee hin jiru amaanaadha jaartiin sun duraan illee beeki amma jaartiin maa sunuu cal jettee ittiin kennine argiteeti mucoo tana jechuudha itti kennite kophaa isii ragaa tokko malee kaayi jettee itti kennite rabbiin fudhatee osoo deemtee nyaatte mucoo romaa namni isii gaafatu hin jiru beeki haala san hunda akka hin taane warqii kan hunda waliin mallaa kan hunda waliin yoo naqaban hoo akkasuma mallee amaanaadha jettee osoo hin hiikini haala saniin deemtee abbaa itti barbaaddee abbaa sanis argitee namnummaan yeroo har'aa akkanatti amaanaa jabeessu dalayduun teenna shaqaalaan teenna amaanaa akkanaa ni jabeessiti jechuudhaani ilmi isiitii fi hojjettuun isiillee
tarii kan namni akkana kun qabeenya hedduudha qabaatu danda'a fakkeenyaa fi dhaalmeen isaanii hedduudha nama gartee fakkeenyaa fi nama akka waa'ee amaanaan taate beekanii akka yeroo har'an tanaa amaanaan uummata keessaa dhabamte waan beekanii fi matarraa itti gannaqan jechuudha warqii akkasiin haadha badhaasaa taate osoo atileetii taateen fiigin akka atileetiitti warqii meeqa badhaafamte jechuudha rabbiirraayis namarraallee jechuudha shamarran biyya arabaa warri jettan kun tafaawula guddaadha. Hameenya qofaanii mika shamarran biyya arabaa kan himamtu akkuma nama kamiitittuu hamaalleen keessa jira gaariilleen keessa jira kan akkana hulleen keessa jira kan jireenya ofiitiif jireenya maatii ofii qofaadhaaf biyyarraa baate meeqaatamtu keessa jira jechuudha kan akkanumatti gartee fakkeenyaa fi akka waan bar biyya arabaa kana deemuun bilginnaadhaaf yookiin ammoo waan fokkataa hojjetuudhaaf yaani homa akkas fakkaate yeroo har'an tanaa jechuudha dhugaadha namoonni beeka akka gartee fakkeenyaa fi maatii ofii jiruuf jireenya ofii jijjiiruudhaa fi biyya ofii irraa bahamee ni beeka keessattuu shamarri haadha abbaa ofiitiin adda bahuun barbaaddu haadha biraa bahuun barbaaddu ilmaan ofii biraa deemuun barbaaddu garuu jireenya ofii jijjiiruudhaa fi dirqama itti taheetti biyya nama kana keessa dhayti maqaa akkuma gartee foon xannacha tokko chatu foon guutuu ajeessa akkuma jedhan sani nama kuma keessaa maqaa nama tokkootiin shamarran biyya arabaa jedhamaniiti arrabsamanii jechuudha akkanaa tanatu keessa jira shamarran biyya arabaa tan du'aayii akka seenaa warra durii sanitti osoo hin dalagin osoo hin ifaajin laaftumatti rabbiin si haa riskii sitti lafaan haa dha'u akkuma haati jetteenitti itti lafaan dhahee warqii isii akkasitti guduunfatteeti ka ittiin galtu rabbiin mul'ise jechuudha biyya arabaa keessaa kun ameerikaa keessaa biti yookiin kanadaa keessaa biti biyya arabaa keessaa jechuudha. Mallaqa isiin hin argin ka warqii keessa guduunfamee fi isiin riyaaluma kuma jahaasanii fi warqii waliin guduunfame san qofa argitee san hunda isaa waliin akkasii badhaasa isii godhan jechuudha. Badhaasatu malaan intala tana dhugaa rabbii baga badhaafamte baay'ee tokko nama gammachiisa seenaa addaati kun waa hedduu irraa barannaa shamarran biyya arabaa warri jechaa ooltanis waan akkana kanatu keessa jira irraa baradhaa isin jechuu barbaadeeti nama meeqa shamarran biyya arabaa oguu jettan nama qulqulluu meeqa nama gartee qalbiin isaa hojiin isaa guutuun wa akka rabbi jedhe qofatti kan jiraatu kan akka anaaf isii osoo hin taane akka rabbi jedhe qofatti addunyaa fi akirallee akkuma rabbi jedhe san qofa akka jiraatu kan akkana kana keessa jira waan ta'eef maqaa shamarran biyya arabaa maalii biyya arabaa jedhuuni hamilee wal cabsuu maqaa iyyaara tokkootiin maqaa iyyaara takkaatiin waan biyya arabaa jedhamee guutuutti arrabsamuu sun sirrii miti jechuu barbaadeeti adabduu dhabduu moobaala biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.